furmaateenis gajjabeessitee waan isin irraa dubbachuu jirtu jira amma gajjabeessitee waan irraa hafuu hin dandeenye waraqaa sanii fi kaartaa manaa sanii fi ejjitii jirtu guutuu na harka kaa'uu qabaa lubbuu dhiibachuu jirtu beekadhaa gurbaa dhugaa kan jaa mucaanis kan tu jaa amma dirqamaa kan siisa dhaggeeffadhu waan haaree as baasee jira inumaa furmaatee miti ikraamee bakka lamaa qoota gabaa jechuu jira gam tokkoon jaartii juwaatee turte ilmaan qabdii fi ilmaan sanii qoodas bakka isaa inni qabdii asiinis jaartii tokkooti hasakkootis ni qabdii furmaateen eeysaan qabdii waan jiru isiidhaa taatu bakka san jalaa hafuu diddee jirti abadan irraa fuudha jirti kana jirtiidha inninis amma ibduuba deebi'ee waan biraa katataa jira jechuudha yeroo tana keessatti yeroon tu yeroo khatiira yeroo isiidhaaf lubbuusiitiif sodaachistu ta'uu ooy bakka san shakkii qabdanii furmaatee malee hin galluu jaanii natti iyyan ummaa furmaatee inni dhufti dukkaanaa waan hubitu gutte qottaadhaa jeetiniin sossobee ijoollee manool naq ittiin bilbila isitti bilbilli isii akkuma beeknu sani xiqqashoo taanillee ati qoy lakki ati ni muufachiifte xiqqishoollee taatu waan jettee ni qabda naafisii moo naafisii xiqqishoo beektaa askaroota isiitii boomatu si gee waraana isiitii xiqqishoo si wajjiin hin haasawaa boonaa bobira ta'an jaraan achisi kaati si wajjiin kophatte haasa'u beekte xiqqishoo takka yoo takka ta'u dubbannu jira jechaa gariyaa fi akkasan waan gartee ijoo waan silaa barbaachisaa mudhii kutte xiqqishoo mana gallee xiqqishoo boqonnaa goona atummaanuu boqonnaa poolisii kun akka addaa keessa jiran tuutora baaba poolisii kun tuutotti nagiif boqonnaa fudhattee akkasitti deebita manumaa walaasee na deemte isa kan baaba ottu hin jeen qalabatiin haareetti amartii ol baasee agarsiisu jiranii gurbaan keessanii lakkeette eessan dhugaan ma jirti hin jeen jabanjabaat akkasuma godhu jirruuti shuma jira kanaan duuba maaliif nurraa achiin siinsin hin jeen gacee takka tanaa fi ati akka dhuunfa waliin haasoo hin jira beekamaadha kaasan jarris kanaaf gurran kannanii ummanni kun jaarsi kee kanaa jaaniin na gaafatanii kanaa hoggaan joon ati abbaa ilmaanii ati ilmoon qabdu isa kanaafi amma kaa wanta sun dubbatu goofatu maayee ja'anii ay duba inni kun maal ta'e fiidoon bargadhiifamte fiidoo gadhiisee duba eenyu akkasii ammaaliin ta'een jeen carraadha hireedha siif taheeti naaf taateeti waliigalteeni maali hin jeen gajecha akkanaa eenyu akkanas hin jeetti dhiisate gurra siifuun kannanii waan feete jara san keessaa tokkollee kaan namni ati beektu ni jira hin jiru tokko jala yoo dhaan dubbise barka ammaas leenjii ajaa'ibaa ol ka'eetiin kanneef keeka turte achiin muroo tokko ilaa hanga ammaan tanaan namni tokko malaaqaa namni tokko as bahee fuula isaa arguu dhabu sagaleen dhageenye sagaleen jee ana bira taa'u sagalee abadan ta'aniituma aboo rassamee rassamee katti aanu callutti itti rassamee harki rassamee hoggaan jeen kanuma naan ja'a qoomata naa dhoota otto as deemaa nyaannu laaqana waan nyaatti nyaannee jira numa jaan oof ajaa'iba immoo haaya hoodha wanta kana tokko irraa fudhatee rassameedha awwaa rassameetii fi kabraa ta'eef hin beeku beektaa inni beeku gaama rastamu kanaa addaan beeku kanaa sanii addaan hin beeku tokkochi sigaan jeeni jedhe kaan qaba jedhe kaan keessatti ta'an hundee maqaa addaa qabanii rassamuma dubbanna mootiisi ani sagalee calloon dirqamni akkana kan namattis rassameedha hin dubbadhu waan ajaa'iba sitti warra foon gabbayii naan jaanii qasaara hojii bollee balmiitu jira ate mas keessatti jawaadi eetu gaafate as keessatti mati ijoollee wanni nurraa dhoo ifattee jiru anarraamu wanni sirraa dhoo ifadha akkuma laaltee agartu sanii waa'een achitti isii bira dubbadde isii bira dubbatutti hin jiraa bar anuu carraa naa kan naa jeetiin kadhadhe abadan hin jiru akkasitti maal jechuudha bo yeroodhaatu hafee naan jaanii yeroo muraasaaf waan takkaa jira beekta qarraa maalii gaafa waraanni beekadhu waraanni ogguunii fi fildii bahu ogguunii fi opereeshinaaf gartee dirqamnitti kannamee bahu ji'aan taatus waggaan taatus hanga kannameef hanga fixatutti mooraa keessa akkanaaf ifiin waqtii ijaazaa ni boqonnaa fudhachuus hin danda'u beekadha hojii gaggeessuun fixateeti yeroo isaa guu fixate guyyaa fixatetti guyyaan boqonnaatis kopha kan namaa fi akka seera leenjii keessatti waan sanii jira ta'uun malagaa wanni jawaadeenis carraatti dhabuu dandeenya. Garuu jawaade
haala mazakkoon gartee haala mijjeeffachuu jiru kanaan ishii haala dhiisuun sana ammoo waan hin taane. Anillee akkasumaan jechuu jira bara. Wantummaa isiin amma jijjiiramu sani. Maal jeeni beektaa duraan na jala haftu jeetiin dhiifama gaafadheetiin waan sanillee dhiisee jee ture beekadhu. Amma immoo bifa aarayaanii akkana ol qabeeti haarayoon fadheetiin jira jechuu jira amma. Amma gurbaan kun yooniif amma akkasitti argee. Isaa diramee hijaaba. Jara san dura akka duraanii sanitti yeroo mara beeka namni na dura fiigattee yaadu. Simbaan bobbaa galaan dadhabee jeena jala hafuu didde. Narra harka kaayeen akka jeelchuu jira jee beekadhu. Amma wanni nan hordofu jiru akkaan hin gartee viidiyoo isaanis hordofu jirutti naqqa jeelchuu jira. Dhiifamallee gaafadheetiin galii narraa si jalaa hafe na jalaa hafe jennaan diddeetiin magaalaan naa baate bobbahee galee gartee riskuma yaa'u barbaaddachuu na kuttee ittiin deebi'aa waan hin duraan isin haddee dhiisatanillee bifa haarayaan haramsadheetiin jira jechaa jira. Kana keessatti garuu bakka tanaan sodaachisa. Akkaan siin jee dhiyoo tanallee amma dura dubbaddeetiin ture beektaa. Reettiin hoggaa balaa wal bartee hadoodde dheeran san sodaattu jedheen. Akka jenneetu ammallee dheeran san sodaattu jennee beektaa. Waan kanallee hedduudhaan mari'addeeni abadan jettee goda keessatti goda tokkotti jawween oggulama munciniinni mana gallaan balaa akka waliigalatti walitti qabamnee tatakkaanaa deemu tatakkaasii deemtu nu hunda waliin galaafataa daa'ima kanaan nu hedduu nyaadhama. Ammallee kophaatti yoo nyaadhamne dandamoota anasii yoo nafe ati achi yoo rabbi sirra fidin yoo hawaataa taate anaas duubaan jira. Ati achi hawaataa siinna duubaan jira. Bakka kanaaf walgahii bakka takkatti akka fanjiin xiqqoon takka nuun galaafannee. Nuti taphaala jettuu taate. akkasii miti. Jawaadeen maal? Waan booda jechuu teenyu ammaas sumaanii jamaan meedageeffadhu atillee. Furmaateenis gajjabeessitee waan isin irraa dubbachuu jirtu jira amma. Gajjabeessitee waan irraa hafuu hin dandeenye. Waraqaa sanii fi kaartaa manaa sanii fi ejjitii jirtu guutuu na harka kaa'uu qabaa lubbuu dhiibachuu jirtu beekadhaa gurbaa. Dhugaa. Kan jaa. Mucaanis. Kan jaa. Amma. Dirqamaa kan nisiisaa. Dhageeffadhu waan haaree as baasee jira. Inumaa furmaatee miti. Ikraamee bakka lamaa qooda gabaa jechuu jira. Gam tokkoon jaartii jawaatee turte ilmaan qabdii fi ilmaan sanii. Qoodas bakka isaa inni qabdii. Asiinis jaartii tokkooti hasakkootis ni qabdii furmaateen eeysaan qabdii. Waan jiru isiidhaa taatu bakka san jalaa hafuu diddee jirti abadan irraa hin fuudha jirti. Inni bari isiidhaa taphaa ala godhu jira. Oode isiidhaa. Isii waan akka isaan qabduudha. Ilmaan nuun dhalle ilmaan dura. Wanni ilmoo sana geessanii fumaa. Sani. Akka dhaalaa seenaa. Sanii isin jebar. Ammoo ammaan kana wanni deemu jiru. Isii bakka sana jabeessitee bakka san jala hidhattee jala jirtu garraani. Ammaan tan ahaa. Ikraameen bakka lamaa silaa jawaat irraa zakko irraa kar lamatti maariis taate. Isiidhaa qoode. Qooda lafa san qooddachuu taatus qabdu osoo hin dubbatini isiin tawaata akka nuka isaan qabne tun kana jirtiidha. Inninis amma if duuba deebi'ee waan biraa katataa jira jechuudha. Yeroo tana keessatti yeroon tun yeroo khatiira yeroo isiidhaaf lubbuu isiitiif sodaachistu ta'uu. Ooy bakka sanitti. Shakkii qabdanii. Bakka sanitti hoggaaniif gartee ikraameen gartee bakka lama qooda qabdi jedhuu fi hoggaa gartee qooda kana hoggaa kana adda baasu namtichi kuni yoo qoonni kun qooduu taate. Ani ma dubbisan deeggaruu qiyyaa miti maamme. Dubbisan deeggaruu qiyyaa miti. Qooduu deema ammoo hoggaa akkas jedhu. Isiinuu nun qorqonne tawaata akka nuun qabne tun akkamitti qabeenya kana qorqooduu dandeessee kanni waraqaa itti lubbuun na dhiibatti na jalaa hafuu didde dhiiba baasi jalaa ba'e shukula qiyya keessaa ba'e yennaan na jalaa didde ittiin deebi'aa jeeti waan kana haaromsatee isiniin jechuu jira boo. Yeroon tun yeroo sodaachisaadhaa lubbuu isiitii fi akkamitti duuba isiin tun alatti dhiisuu dandeenya. Ikraameen duraan meeshaa deebisuu asirratti. Ikraameen haati ijoolleedha. Carraan isii rabbiin kenneef ijoollee tana dawuu qofa. Ijoolleen jidduudhaan baate. Qoonni isii kanarraa qabdus gaafuma na bira jirtu. Isa cuma baaba gaafuma ijoollee tana qabdu qoodaas qabdi. Qooda haa ilmoon haadharraa qabdu qooda ilmootu dhaqee duratti malee tasaa hin dareeddu. Qooda ilmoon haadharraa qabdu nyaatteeti lafa gannayxee biraa qooda ilmoodhaatu wallaalte. Tani beektanii miiramutu dirqama ilmoon haadharraa waan qabdu waan haati ilmoorraa qabdu waan abbaan ilmoorraa qabu ilmoon abbarraa qabdu sanuu walumaan beekna. Kanaafuu
Sanuu wallaahi. Annaaf gala namni dura dirqama isaa Sanuma. dirqama isaa baheeti sanboota mirga isaa gaafataadha yaannata. Sanuma furmaateen. Qoonni gahu kun san miraasa moo maarii baaneeti? Maarii fi miraasuma qabeenya waliin qaban kanaawu. Dubaati maarii gaafas maaliif goote? Eenyu. Akki jee. Dhagay. Harkattiin keenya guyyaa waraqaa fudhatu. Dhagay ani ikraamee jee. Waan ta'u manti jijjiirama. Ani ikraamee jee. Maallaqaaniin maaris godheefi jee. Zakkoon. Ikraamee maallaqaaniin maaris godheefi jee. Antachii teenyaa fi qabeenya qabnu ittiin nuyi jee. Jawaadeen ammoo furmaatee akka gooteen beekuuf wallaalchisteeti dachii kaarimeetira meeqa akka taate dachiin qonnaa tamanni irra dhaabbatu lafti magaalaa qabeenyi qabnu tokko osoo nabiin takkaan ichiti teenya guutuu himee fi sanin ni haa godhatee ani san beeku hin beeku isumaa gaafattuu waan jiru. Dubbii haasala furmaatiin na gaafatteemi wanni nan qabu anuu mataan kiyyaa oka furmaateedhaati. Wanni nan qabu akkami furmaata irraa dhokootu danda'a. Ati akkasi si bira. Dubbii baramma akkam godhanii beeytanii. Wal fannisee bara. Walitti isin fannise. Gama tokko ni beeytanii dubbiin huggaanii bakka jettu dubbiin hiikaala qabdi. Fakkeenyaaf furmaateen yeroo arra dhaabbattee qabsoo godhu jirtu kana keessatti qabsoo isii laamsheessuudhaaf furmaateen takka waa'ee gartee dhimma qoodaa kanarraa gartee walaba godhee akkasii kaa'uunsaadha. Qabsoon amma furmaateen ala baateef mirga siitii fi mirga yawaadee kabachiisuu odoon tahin furmaateen odeeffannoo qabeenya keenyaa hunda gartee harkatteeti qabeenya kana to'annaa si jala oolchuu deemti. Kana yaanni isaa. Furmaateen ammoo roorroo isaan bultii isii fi maatii isii jidduu deemu jirtuutu isii baase malee. Qabeenyaa miti. Ati kam akkas jettaa mire deebisi. Furmaateen yeroo gartee fursaa harkatteetti arra fursaa gartee ilmoon irraa duuteef jawaadeetti hirkattee qabsoo kana godhu jirti. Ammallee obboleessi kiyya kun dayyuusaa jela. Booda yooniif qabeenya kana hunda to'annaa jala oolchite. Maal jechuudha?